Mucattii guyyaa sadi dura miidiyaa irratti yookiin guyyaa lama dura miidiyaa irratti deemaa turte dhalattuu mucattii ijoollee Arsii aanaa ijoollee addeeleen immoo gasgaar natti fakkaata naannoo asii gad roobee galitti mucattiin kun dhuftee gaafa ja'a shanitti sababa maaliitiin sammuun isii kun tuqame akkamitti sammuun isii kun tuqame kan jedhume viidiyoo kana sagalee isaa odoon taanetti viidiyoo kana harkaatis haala isiin irratti gootu waliin laalla jechuudha maalirraa kan ka'e namni tokko gaaf biyyaa ba'u dalagachuu fi uf jijjiiree maatii ofii jijjiiruu fi mucattiin kun baay'ee heddumatti waan garaa nama nyaatu keessaa isa tokko. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu hordoftoota kabajamtoota kiyyaa akkam nagaa keessanii fayyaa keessanii warroonni hanga maatiitti chaanaalii keenya guddistanii asin nageettan hedduutti gaggalaatooma warroonni ammallee jajjabaadhu jechaa jirtan jabinni tiyyatti fufaa jirti ammallee jabaadhaa viidiyoo kana daawwadhaa viidiyoo kana sagalee isaa odoon taanetti viidiyoo kanarraa ilaaltanii maal hubattu ka jedhu walirraa baranna. Kuni viidiyoon kun immoo namoota hedduu bira ga'uu qaba. Dirqama keessanii isitti baata. Boru sirra ga'uu danda'a, boru sirra ga'uu danda'a jechuudha. Obboleeyyan kee mucattiin kun erga dhuftee Jashan jedhama. Garuu bakki isiin jiraattu magaalaa Suud Arabiyaa keessa magaalaa Jiddaa keessa jiraatti. Ammaaf ijoollee Oromoo bira jiraatti. Itti kana rakkoo maaliitiin irra ga'e? Mana keessa waa hedduutu jira, waa hedduu qabatamee deema jechuudha. Isinis argaa jirtan nus argaa jirra akkamitti baanee akka itti gallu hin beeknu gaaf biyyaa nu baasan dalagannee uf jijjiirree maatii keenya jijjiirre jenna garuu immoo rakkoon duuba nutti jiru waan nu qunnamu hin beeknu jechuudha. Mucaa kana akka gargaaramtee gara biyyaatti akka galtu jedhamee dubbatamaa jira. Namoonni dandeettan hamma dandeettan takkaan qabaadhu lamaan qabaadhu rakkoon kun obboleettii kee kana akka qabe kun borsillee qaqqabuu danda'a waan ta'eef waan kanarratti itti yaaddanii mucaa kana akka galchitan warroonni feemasoon warroonni gurguddoon yuutuubaroonni gurguddoon akkasuma warroonni tiktaakaraa hedduutu jira jechuudha. Waan kanammoo waan xiqqishuutti waan hojjetamuu danda'u jechuudha. Namni waan kana dura waa hedduu gargaaraa turtan har'a maaliif? Wanni isiniin jechuu barbaadu hordoftoota kabajamtoota keenya. Viidiyoon kun namoota biroo yoo ati dadhabde namni tokko keessaa yookiin lama yookiin dhibbi yookiin shantamni dirqama waan kana yookiin immoo tuyyuu itti yaadee mucaa kana gargaaruu danda'a. Nuti hamma dandeenye miidiyaa kanarraa waan dubbannuu fi namoota rakkatanii namoota akkasuma rakkoon garaagaraa isaanitti dhufu biyyoota Arabaa keessatti kuni rakkoo kana akka hiiku abdii qabna maaliif namni kudhan yoo laalee kudhaniin sun yookiin immoo gargaaruu danda'a. Yoo namni 1000 laale fakkeenyaaf achi keessa namni 100 gargaaruu danda'a yookiin namni 50 inni kun faayidaa guddaadhaatti fudhatama jechuudha. Mucaan kun rakkoon isiirra ga'e kun dhugumatti waan hedduu takka namatti ulfaatu jechuudha. Kaleessa dhuftee har'a sammuun isii yoo akkatti tuqamtu maaltu maatii isiitti dhagama. Maatii keessaa baatee har'a uffata isii gatuuf deemti, har'a mataa qullaa deemti, har'a uffata ofirra garuu mootuu dawaa garaagaraatiin yaalamaa jira jedhan. Ishi dawaa mucattiin kennee fi hawwiin kennee jettu kuni ani beeku. Dawaan hawwii kuni hangamitti dawaan hawwii kun akkamitti akka mucattii kanaaf dawaa ta'u maa sheekkotiin hin jiran sheekkota bare makkan keessa sheekkotatu jira bare jiddan keessa sheekkotatu jira bare maal mucattii kan haga mucattii hawwii itti baafne hawwiin quraana qaraatee beekti akkamitti yaadne isin namni tokko dawaan wanni tokko qorichi tokko gaafa namaa kennamu quraana itti qaradhamee mitiin namoota akkanaa kana maaltu akkana akka godhu sheekota malee an akka hawwii isin jettanii kun wallaahi gadi nan buune akka itti isin yaaddan bichaa hin beeku. Mucattiin tun kaan dhufte kaleessa biizinasatti dhufte akka itti dhufte yookiin immoo waan kana qoratamtee barattee leenjitee ni miti jechuudha. Gama miidiyaatitti dhufte miidiyaa sanirraa immoo isiin miidiyaa yookiin barumsa garaagaraatiin irraa hojjechuu dandeetti malee hawwiin wanna saniin ogummaa fudhattee sadarkaa kana geettetti odoon laaninitti akkamitti wanni kun jinnii ta'uu danda'a wanni tun harka namaa ta'uu danda'a. Mucattii kana silaa akka itti waamamee godhatamu gama sheekkotaatiin. Dhiifama kanaaf isin jechuu barbaade malee hawwii itti waamnee hawwii akkana goone akkamitti jettan akkamitti yaaddan quraan itti yaane akka isin itti yaaddan bichaan naa galuu dide isin jechuu barbaada. Dhiifama isin jechuu barbaada hordoftoota kabajamtoota kiyya mee isinuyyuu mataa keessanitti yaada nama tokko gaafa waa dhukkuban gaafa akka sammuu kana ta'u eenyuun bira geessan sheekota bira geessan quraanatti qara'ama. Yoo wanni tokko isii tuqa jechuudha fakkeenyaaf nama tokko waa tuqan quraanatti qara'ama dhiifama ijjina
isin jechuu barbaada kun akkasitti hubachuu qabdan malee dawaa akkana kenninii dawaan har'a dhaabattee har'a itti lash jedhee fakkeenyaaf amma dawaan hawaan kennu kireemii fuudhaan ta'e fayyaa yaani garaagarummaatu jira bakka kanaa fi bakki dawaa hawwii garaagarummaa jira yaa ummata kiyya yaada ilmoota na yaada ilmoota na biyya ambaasitti baddatuu hin dandeenye ilmoota na biyyatti galchuun dirqama keessan malee sim jettanii lakki dawaa kenninii fi dawaa akkana godheename wannumti godhamu takkallee hin jiru. Mucaan tun dirqama maatii isitti yoo galte yookiin fayyuu dandeetti. Hin jira bari jinniin tokko tokko ijoolleen namni tokko kan jinnii qabaate deebi'ee amma fakkeenyaaf biyya yaani bakka tokko tokkotti yaani hin jira wantoonni akkasii jechuudha. Kan akkasitti hubadhaa uummata kiyya. Namoonni gargaaru barbaadan illee mucattiin tun hedduma takkatti garaa nama nyaatti waan baay'ee garaa nama nyaatudha waan baay'ee namatti dhagamu sababni isallee isiin kun har'a kaleessa na xabaatee har'a maatii isiitti akkatti hubantu wallahi baay'ee matti ulfaataa isin jechuu barbaadu hordoftoota kabajamtoota kiyya mee hamma dandeettanii yaada keessan kennataa isii tana hoo akkam goona kan jedhu ani abdii guddaa isinirraa qaba akka isinillee uummata biraan geettan abdii guddaa isinirraa qaba dhugaa rabbii dubbachuun maaliif mucaan kun gargaaramuu qabdi mucaan kun biyyatti galuu qabdi mucaan kun mootuyyuu dirqama qarqaarsa godhamuuf qaba isin jechuu barbaada dhugumatti maatiin isii sun kaleessaa rakkoo isii keessaa baasa itti har'a ofii rakkoo guddaa keessa seente jechuudha. Mee taa'ee fudhadhu ofii keetiyyuu taa'e kophaa kee kisee akka teettee yaaddu. Mucaan tun duraanii fi amma akkam jirti suuraan duraaniitii fi amma akkam garaagarummaan amma jiru yeroo laaltutti. Ati yoo fayyaa qabaattee isii yoo fayyaa hin qabne maatu sitti dhagama. Mucaan kun immoo baay'ee dhugumatti isuma dhugaatti garaa nama nyaatti jechuudha. Maaliif waan taanu hin beeknu akka itti oollee bullu hin beeknu rakkoo akka nurra ga'u hin beeknu waan hunda keessa keenyatti obsinee jaallanna malee namni yeroo ammaa kana immoo hin sodaachisa jechuudha. Waan hunduu dhibbatti sodaachisa. Rabbiin nagaa haa taasisu ijoollee keenya ammas biyyumaa ba'aa jiran ammas biyyuma ambaatee jechaa jiru bara tokkooyyuu kan callisaa jiru hin jiru kan biyya keessa illee ijoolleen keenya biyya ambaa argannee guddifannaa. Nu gargaaranii ijoollee teenya tana dhiifama ijoollee teenya tun akka nu gargaartee guddatan ufillee guddatanii nullee guddisanii jijjiirama guddaa fidan jedhanii erganii garuu gaafa ergan rakkoon kun waan rabbii namatti sababee ta'a kun hin beekamu maaliif hojjettan harka namaa ta'a gara hin beekamu rabbii tokkichatu beeka kanaaf bilees viidiyoo keenya kana laayik godhaa sheer godhaa sabskiraayib godhaa. Nama hunda biraan gaa isin jechuu barbaada hordoftootaf kabajamtoota kiyya maaliif yoo jettanii wallaahi yaani haalli amma mucaan kun keessa jirtu maatiin isii kana caalaa dhiphachaa jira isiin dhiphattee itti fixxee miti maatiin isillee sirrimatti dhiphachaa jiraaf hin beekne jechuudha waan maatiin nama duuka ta'u kanaafuyyuu hammuma dandeessanii hamma qarqaarsa hamma takkarraa lamarraa dhibbarraa shantamarraa hin tuffatinaa. Garuu isin maatii isii biratti galuun baay'ee barbaachisaadha. Faayidaa isiitii fi maatii isii badadachuu isii wayyaa. Namoonni biyyatti illee gargaara mucaan kun nama bor deebi'ee of jijjiiruu danda'u jettanii yoo yaaddan ta'e jechuu gargaaruu dandeettanii. Isin jechuu barbaada hordoftoota kabajamtoota kiyya dhugaan viidiyocha baay'ee dheeressuun barbaadu sababni isaallee maaliif namni viidiyoo san hamma san laalee irraa hubate faayidaa qaba malee viidiyoo sa'aatii dheeresseen faayidaan qabu isin immoo tuyyuu please hamma dandeettanitti hamma dandeenye nama biraan ga'uuf yaalaa isin jechuu barbaada ani viidiyoo kiyya irratti dhaaba hamma viidiyoo biraatii walitti deebinuti nagaan turaa hojjettoota kabajamtoota kiyya kutaatti aanuttis inshaallah waan uummata waliin qabannee dhufna. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.